itti quufinsa maamilaa mirkaneessuuf tajaajila haqa qabeessa ta'e kennuun murteessaadha jedhu pirezidaantiin itti aanaa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Awwaluu Abdii. Bulchiinsi magaalaa Adaamaa wiirtuu kenna tajaajila iddoo tokkoo masoob Adaamaa kutaalee magaalaa sadii irratti eebbisiisuun tajaajilaaf banaa godhe. Sagantaa eebba kanarratti kantiibaan bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Haayiluu Jaldee haasawaa taasisaniin mootummaan jijjiiramaa haala addunyaan keessa jirtu hubachuun dirqama hojii isaa qixaan baachuun biyya misooman badhaate uumuu fi yaadama mootummaa magaalomsuun tajaajiloota ammayyeessuu akkasumas naannoo hojii mijataa gochuun waadaa gochatti jijjiiruun bu'aawwan fiduu dandeenye jirra jedhu. Mootummaan dirqama mootummaatti kenname bahuuf haala qabatamaa amma addunyaan irra ga'eef kallattii misoomaa biyya badhaate uumuu qabanne milkeessuuf yaadama mootummaa magaalomsuun bu'uura jijjiirama yaadamoota lamaan itti dhugoomsinuudha. Kanarraa ka'uudhaan mootummaa magaalaa magaalomsuuf tajaajiloota ammayyeessuu mootummichi naannoo hojii mijataa taasisu kanarratti xiyyeeffatamee yaaliiwwan hoggootan darban eegalle caalmadhaa yaadama kanaan gabbisaa jirra. Inni guddaan waadaa gochaan mirkaneessaa gochaan dhugoomsaa fuulduratti harkaaffachuun aadaa mootummaa eda'amuu ta'aa dhufee jira. Mootummaan naannoo Oromiyaa fi biyyoolessaa tajaajila uummataa fooyyessuu fi haala waadaa galeen rakkoolee walxaxaa turan kenna tajaajila iddoo tokkoon yaalaa ture sadarkaa wiirtuutti tajaajiluu dandeenye jirra jedhu. Mootummaan naannoo keenya mootummaan biyyaalessaa tajaajila fooyyessuun murteessaa akka ta'e uummata isaas waadaa galee nuufis kallattii nuu kenneera. Dirqama bu'aa bahii uummataa xiqqeessuun uummata keenya gadi jennee tajaajiluun rakkoo uumman gama kanaan jiru bu'uuraan hiikuun murteessaa akka ta'e irratti waliigaluu irra darbee yaadicha ofitti fudhannee yaalii gochaa turree jira. Yaada kanarraa ka'uudhaan kenna tajaajila mootummaa fooyyessuuf adeemsota hedduu keessa dabarree jira. Adeemsa yaadicha ofitti fudhachuurraa yaadicharraa kenna tajaajila iddoo tokkoo waggoota darban hooggansaan yaalaa turre. Hooggansi amma ta'e taa'ee uummata akka keessummeessu kallattii mootummaan keenya kaa'een guyyoota uummataa kabajnee teenyee uummata keenya guyyoota sadan simachaa dhufnee har'a kunoo sadarkaa wiirtuutti guddatee jira. Komishinarri Komishinii Paaplik Sarviizii Itoophiyaa Dr. Mokraa Haayilee gama isaaniin eebba murteessaa wiirtuu tajaajila tokkoffaa masoob Adaamaa tajaajila uummataa fi mootummaa jidduutti hariiroo uumuu isaa magaalaa Adaamaatti qabatamaan arguu koon gammadeen jira jechuun mootummaa fayyadamummaa uummataa mirkaneessuuf hojiin hojjetame magaalaa Adaamaatti arguu dandeenye jirra kun immoo bakka hundatti babal'achuu qaba jedhu. የመንግስትና ህዝብ የሚያቀራርብ ትልቅ ስኬት ነው። አገልግሎቶች ለተገልጋዮችና ዜጎች በፍትሃዊነት በፍጥነትና በተጠያቂነት ስርዓት የሚቀርብበትን ስርዓት ነው። እያንዳንዱ ዜጋ የሚፈልጋቸውን አገልግሎቶች እንደ ዜግነት መብቱ በፍትሃዊነትና በውጤታማነት እንዲስተናገዱ የሚደረግበት ስርዓት ሆኖ በሁሉም የመንግስት የተዋለደ አወቃቀር በቀጣይነት የሚስፋፋ ፕሮጀክት ነው። itti aanaa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Awwaluu Abdii tajaajilli hojii mootummaa ammayyeessuun harka namaa eeggachuurraa bilisa ta'uun fayyadamummaa uummataa mirkaneessuuf hojjechuu qabna jedhu. Namoota harka namaa ilaaluun tajaajilaniif mootummaan qorannoo gaggeessan tajaajila wiirtuu iddoo tokkoo qopheessuun tajaajilamuun furmaata olaanaa akka ta'e dubbatu. Tajaajilli keenya qaqqabamaa si'ataa akkasumas immoo iftoomina kan qabu teekinooloojiin kan deeggarame. Namoonni aantummaaf quuqama qaban ogeeyyotiin geggeessitoon sadarkaan jiran bifa wal fakkaatuun keessa galanii bakka itti tajaajila kennanidha. Kanaaf tajaajilli uummataaf kenninu amma waajjiratti erga si'ataa goone booda isa kana keessallee baafnee mana geessuu irratti karoorfannee kan hojjechaa jiru ta'uu carraa kanaan kaasuuf. Tajaajila kennuuf uummata saamuun seeran nama gaafachiisa kan jedhan obbo Awwaluun fuuldurri keenya filannoo waan ta'eef waadaa uummata keenyaaf itti galle yeroo qabnu keessatti xumuruun filannoo marsaa torbaffaaf of qopheessuu qabna jechuun dhaaman. Waadaa asiin dura uummata keenya itti galle yeroo itti waggoottan 5 yeroo itti xumuru. Xumura hojiilee keenya kaayyoowwan keenya galmoota keenya gugurdoo waggoottan 5niif qabanne yeroo itti xumuruudha. Paartiin keessan paartiin badhaadhinaa bara hin dorgomu. Akkuma paartii kamiitu akkuma asiin dura hin dorgomu. Paartiin keenya manifestoo karoora waggaa 5 baay'ee babbareedaa baafatee gadi buusee jira.
hojii haqammaa hojjennee magaalarra hojii hojjennee baadiyyaarra hojii hojjennee kenna tajaajilaarra hojii hojjennee dhugaa dhiphachuuf onnee hawaasa keenyaa karaa guutuu ta'een amansiifnee dirree qabsoo filannoo irratti mo'annee yeroo itti aanuufillee karoora keenya waliigaltee keenya waggaa 5 ni haaromsina jennee yaadna. Ulfaadhaaf galatooma mallattoon keenya nadoodhaan nadoo filadhaa. Wiirtuun tajaajila tokkoffaa Masoob Adaamaa dameelee kutaalee magaalaatti ijaaramanii tajaajilaaf banaa ta'uun isaanii rakkoolee kanaan dura tajaajilamuu irratti qabnu kan hammisuudha jechuun yaada kan kennan jiraattota kutaalee magaalaa dubbifneedha. Akkana kun dalagameetiin uummanni keenya waliigalan tajaajila akkana argatuun kuni wanna namatti tolu, wanna bareedaa, wanna akka biyyattiitti babal'atuu qabu. Akkanumaan itti fufanii hanqinni jirsu waan jirus akka fofootti nu wanna hunda guutan abdii irraa qabna. Dhugaa dubbachuudhaaf guyyaan irraa guyyaa seena qabeessati. Maaliifi akkuma seena qabeessa wannan jedheefi wanta gaarii wanta argitanii abdii guddaa gara fuulduraatitti illee nama horachiisu. Tajaajila iddoo tokkoo jechuun uummanni keenya akka baasee fi saaxilamne bakka tokkotti onlaayiniin karaa jijjiirama guddaa qabuun uummanni keenya akka fayyadamu kabajamoon kantiibaa keenyaa obbo Haayiluu Jaldee fi akkasumas kallattiiwwan kaame hunda irratti akkasumas miseensota isaan jala jiran fi akkasumas ummata kana tajaajila iddoo kanaa akka fayyadaman hawaasa ofiitiif dhaabbatanii ummanni kunis immoo akka baasii garagaraatiif hin saaxilamne gochuu isaaniitiif baay'ee galatoomaa jechuun barbaadee dhaamsa kiyya.